Tota dhaggeeffattoota keenya amma yeroon kan oduu ispoortiitti odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa odeeffatee kan jiru Caalaa Jamaalitti siif dabarsa. odeeffannoowwan biyya keessaatiin yoo eegallu hawwatamummaan isaa dabalaa kan dhufe Pirimeer Liigiin Itoophiyaa torbee 23 eegale istaadiyeema Yuunivarsiitii Hawaasatti kan gaggeeffamu ta'uu waldaan aksiyoona Pirimeer Liigichaa beeksise. Kamisa taphni lama kan taphatamu yoo ta'u magaalaan Walqixxee Itoophiyaa Madiin waliin akkasumas magaalaan Baahir Daar Hadiyyaa Hosaana waliin kan taphatan ta'a. Jimmaataa itti fufuun kan taphatamu yoo ta'u magaalaan Faasil magaalaa Adaamaa waliin magaalaan Hawaasaa kilaba qabxii 8 qofa walitti qabachuun sadarkaa dhumaa irra jiru Hambaraachee Duraamee waliin kan taphatan ta'a. Liigicha baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 43 yoo dursu Machaal fi Qiddus Giyoorgis 40 fi 39 walitti qabachuun wal duraa duubaan ta'aniiru. Magaalaan Walqixxee qabxii 14 yoo ta'u magaalaan Shaashamannee fi Hambaraachee Duraamee qabxii 13 fi 8 wal duraa duubaan dhuma gabatee liigichaa irratti taa'uu danda'aniiru. odeeffannoowwan biyya alaatiin taphoonni Shaampiyoons Liigii Awurooppaa nuusa xumuraa marsaa lammaffaan roobii galgala taphoonni lama taphatamaniiru. Kilaboonni Ingiliz lama Arsenaal Baayern Muunikiin akkasumas Manchester Siitiin Real Madridin injifatamuun waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa keessa galuu danda'aniiru. Kilabni warra Baavaariyaanota Baayern Muunik dirree isaa guddicha Allianz Areenaa irratti The Gunners Arsenaal simatuun 1-0 injifachuun walii galaan 3-2 walqaa xumuraaf darbuu danda'eera. Boqonnaa dura Arsenaal calmaa taphaa Baayern Muunik irraa fudhatee taphataa ture garuu gareen lachuu carraawwan argatan qisaasee sun duwwaa fi duwwaan boqonnaa bahan. Boqonnaa deebii Baayern Muunik tooftaa taphaa guutummaan guutuutti jijjiiruun kan gara dirree deebi'e yoo ta'u taphichi itti fufee daqiiqaa 63 irratti kubbaa Raafaayel Gurreeroo qilleensarra dabarsee kenneen Jooshuwaa Kimmich mataan itti bu'uun galcheen Baayern Muunik 1-0 injifachuun walii galaan 3-2 injifate. The Gunners Arsenaal Baayern Muunikiin injifatamuun waggaa 16 booda carraa walakkaa xumuraaf darbu osoo hin milkeeffatin hafuu danda'eera. Tapha diraamaan guutame taphni Manchester City fi Real Madrid gidduutti Etihad irratti taphatame sa'aatii idilee fi dabalataa tokko qixaan xumuramuun hordofee Real Madrid rukuttaa adda bahiinsaan 4-3 injifachuun walakkaa xumuraaf darbuu danda'aniiru. Taphicha eegalee daqiiqaa 12ffaa irratti Rodrigoon galchii lakkoofseen warra Los Blancos Madrid 1-0 dursuun boqonnaaf bahan. Boqonnaa deebii gareen Pep Guardiola caalmaa taphaa fudhachuun taphicha guutumaa guutuutti jijjiiruun daqiiqaa 73ffaa irratti Kevin De Bruyne'n galchii lakkoofsiseen taphichi daqiiqaa idilee fi dabalataa tokko qixatti xumurame. Rukuttaa adda bahiinsaatiin Julian Alvarez, Phil Foden fi Ederson rukuttaa galchiti yoo jiran Bernardo Silva fi Matteo Kovacic goolii eegan jalaa deebise. Gama Real Madridin rukuttaa jalqabaa kan rukute Luka Modric goolii eegan yoo jalaa qabu Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho fi Antonio Rudiger galchiti jijjiiruun warri Los Blancos Real Madrid 4-3 injifachuun walakkaa xumuraaf darbaniiru. Walakkaa xumuraatiin PSG Borussia Dortmund waliin akkasumas Bayern Munich Real Madrid waliin kan taphatan ta'a. Dhumarratti taphoota Europa League arra galgala nuusa xumuraa marsaa lammaffaan kan taphatamu ta'a. Roman AC Milan, Benfica, Marseille, Bayer Leverkusen, West Ham waliin akkasumas Anfield Road irratti 3-0 injifatamuun carraa darbiinsaa xiqqaa kan qabu. The Reds Liverpool dirree Atlanta irratti waan taphatuuf taphichi itti ulfaachuu danda'a jechuun xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbatan.